gurbaata ijoollee baadiyyaati haadha manaa fuudhee utuu yeroo dheeraa waliin hin jiraatin barumsaaf biyyaa ba'ee biyya alaa kana waggaa hedduu ture barumsa isaa fixatee gara biyyaatti deebi'e. Biyyatti yeroo deebi'u maatiin isaa baadiyyaa waan jiraatanii fi konkolaataan hin seenu karaa miillaan deemaa jira borsaa dugdatti baatee harkatti baate jaarsi biyyaa tokko itti dhufanii yaa ilma koo eessaa deemtaa jennaan abbabbaa ani barumsaafan biyyaa ba'ee waggaa hedduu biyya alaa ture barumsa koo fixadheen galaa jira lakkeeti nama barumsa fixatte hin fakkaattutti maal jechuu keessan jennaan waa sadii si hafe yaa ilma koo jedhan abbabba maal waa sadii kun jennaan waa sadii si hafe karaa sirrii dhiistee karaa xurree irra deemin jedhan waan singalchina keessan galin jedhan jarjartee murtiin furatin kana sadan yoo barte ati dhugumaan hayyuudha nagaan deemee dheeyye gaggeessa jaarsi gurbaan ammas utuma karaa deemu namoota meeshaa harree fardatti fe'anii karaa deeman argee isaanii wajjin wal dubbise meeshaa isaa harkaa fuudhanii harree isaanitti fe'anii utuma deemanii Oduu gaddisiisaa dhagahameen dargaggoonni sadii gamoo arfaffaa irraa kufuudhaan lubbuun isaanii akka darbe dhagahame. Kanaafuu ajjechaa kana duuba jiru maalidha kan jedhus odeessa keenyaan kan isiniif qoodnu ta'a. Tibbanaa waldhabdee mana amantaa Ortodoksii keessatti uumameen barsiisonni fi amantoonni kanneen biroollee mana amantaa Ortodoksii hidhamuun isaanii kan yaadatamu yoo ta'u baay'oleen isaanii kan turan yoo ta'us namoonni tokko tokko garuu to'annoo jala turuun isaanii hordoffiinis taasifamaa jiraachuun isaanii ibsameera. Guyyaa kaleessaa kanneen gallakkifaman keessaa barsiisonni fi amantoonni Ortodoksiin akka jiranis dubbatame. Odeessa keenya kan biraatiin atileetiin abdiin irratti gatame Itoophiyaan ittiin boontu hidhaa umurii guutuudhaan adabamuu ishee dhagahame. Egaa atileetiin kun abbaa manaa ishee ajjeesuudhaan kan itti murtaa'e yoo ta'u atileetiin kun eenyudha gaaffii jedhuuf ammoo Nagaani faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee Kiristiyaanotaa ta'ee Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan. Subscribe godhachuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa wayita karaa chaanaalii keenyaa gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Yaadaaf gaaffii keessan koomentii irratti nu qoodaa. Like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Kallattiidhaan odeeffannoo yeroo kanaaf isiniif qindeeffannetti wal wajjin hadabarru. Oduu gaddisiisaa dhagahameen dargaggoonni sadii gamoo arfaffaa irraa kufuudhaan lubbuun isaanii akka darbe dhagahame. Kanaafuu ajjechaa kana duuba dhugaa kan jiru maalidha kan jedhus odeessa keenyaan kan isiniif qoodnu ta'a. Handhuura Oromiyaa Finfinnee kutaa magaalaa Haqaaqii Qaallittii keessatti dargaggoonni sadii gamoo arfaffaa irraa kufuudhaan lubbuun isaanii darbeera. Kutaa magaalaa Haqaaqii Qaallittii keessatti bakka leenjii konkolaachistootaa gamoo ijaarsa irra ture irraa ijaarsa irra kan turanii dargaggoonni sadii gamoo irraa kufuudhaan lubbuun isaanii akka darbe itti gaafatamaan humna elektirikii fi koominikeeshinii Baqqalee Kifilee raadiyoo Bisiraatiif himeera. Balaan sunis guyyaa keessaa sa'aatii 10 keessatti kan mudate yoo ta'u dargaggoonni sadanuu hojiirra kan turan yoo ta'u gamoo arfaffaa irraa shiboo elektirikii irratti kufuudhaan haaluma sana lubbuun isaanii darbuunis dhagahame. Kanaafuu balaan akka kanaa fakkaatu irra deddeebi'uudhaan mudachaa jiras kan jedhe obbo Baqqaleen hojjettoota guyyaa irratti of eeggannoo guddaa taasisuu qabna jechuudhaan dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Nuti egaa balaa akka kanaa irraa of eeggannoo guddaa taasisuun dirqamadha jechaa maatii gaddi mudateef jajjabina hawwina.
Odeessa keenya kan biraatiin atileetiin abdiin irratti gatame Itoophiyaan ittiin boontu hidhaa umurii guutuudhaan adabamuun ishee dhagahame. Egaa atileetiin kun abbaa manaa ishee ajjeesuudhaan kan itti murtaa'e yoo ta'u, atileetiin kun eenyudha gaaffii jedhuuf ammoo atileet Bassuu Sadoo jedhamti. Isheenis egaa obbolaa ishee lamaa fi shakkamtoota lama waliin ta'uudhaan himatamtee gochicha raawwachuun ishee mirkanaa'ee hidhaa umurii guutuudhaanis adabamtee jirti. Yakkichas kan raawwatte namoota biroo waliin ta'uudhaan agayya darbee dubbii kennite irraa hubachuun danda'ameera. Leenjisaa atileetota kilabii Adaamaa kan ta'e obbo Abtaamuu Girmaa waa'ee ajjeechichaas akkana jechuudhaan dubbata. Baay'ees gaddee du'a isaatiinis baay'ee gaddeera. Hidhaan ishees du'arraa garaagarummaa hin qabu waan ta'eef biyyattiin nama akkanaa dhabuu isheef baay'een gadda jechuudhaan miira itti dhaga'ames ibse. Leenjisaa ishee duraanii kan ta'e haala turee fi waan uumame BBC'n yeroo gaafatetti akkas jechuudhaan deebise. Anaaf hanga ammaatti akkamitti akka uumame naaf galuu hin dandeenye jechuudhaan bitaa akka itti galees ibsan. Fiigicha karaa giddu galeessaa fi karaa gabaabaatiin kan beekamtu atileetiin kun akkasuma obbolaa ishee waliin ta'uudhaan ajjeechaa abbaa manaa isheetiin yakkamaa ta'anii argamuu isaaniitiin manni murtii hidhaa umurii guutuudhaan adabuu danda'eera. Garuu obboleessi ishee tokkoo fi yakkamaan iddoo biraatii bitamee dhufee halkanuma yakkichi raawwatetti miliquudhaan hanga ammaatti to'annoo jala akka hin oolles kutaan qorannoo yakkaa beeksiseera. Atileetittiin abbaa manaa ishee waliin waggaa 8 oliif kan turte yoo ta'u maqaansaa Tashaalee Taamiruus jedhama. Duraan atileetii kan ture yoo ta'u erga dhaabee boodas magaalaa Sandaafaa ganda duwwaa tokko bakka Gomaataa jedhamutti haadha manaasaa waliin kan jiraataa jiru yoo ta'u leenjii karaa fiigicha garaagaraa gargaaraas ture. Galmeen qorannoo poolisii akka hubachiisetti ji'a agayyaa darbe gaafa guyyaa 8 bara 2014 halkan keessaa Tashaaleen mana jireenyaa keessatti ajjeefamee argameera. Manni murtii waliigalaa olaanaa obbo Ayyaala Imaamuu dhimmicha BBCdhaaf ibseera. Egaa atileetittiin namoota qarshiidhaan bittee fiddee kutaa ciisichaa keessa dhoksuudhaan abbaan manaa ishee Tashaaleen ala turee sa'aatii 2 booda gara manaa kan gale yoo ta'u mana guddaa keessa taa'ee bilbila osoo tuttuquus namoonni qarshiidhaan bitaman kunis bakka dhokatanii bahanii sibiilaan dhahanii akkasumallee cuubeedhaan waraananii yakka ajjeechaa irratti raawwatan. Kana irraa kan ka'es Tashaaleen lubbuusaa kan darbe yoo ta'u yakkicha keessatti namoota ishee gargaaranii reenfichas baasanii karaa alaatti akka gatan abbaan alangaa BBCtti ibse. Itti dabalanis obboleessa ishee hojjettuu ishee akkasumallee namoota biroo dabalatanii dhiiga mana keessatti dhangala'ee qulleessuudhaan soofarraas baasanii miicuudhaan meeshaa dhiigni Tashaalee tuqes fuudhanii dhoksuudhaan yakkichaaf deeggaraa akka turan jechisaan mana murtiitti kennan hubachiiseera. Yakki ajjeechichaas ishee obbolaa ishee fi Shaashamannee irraa namoota qarshiidhaan bitamanii dhufan dabalatee walumaa galatti nama 5 akka raawwatame ibsameera. Obboleessi ishee inni tokkoo fi namoonni bitaman halkanuma sanaa ba'anii kan badan yoo ta'u ishee fi obboleessi ishee inni tokko ammoo manumatti hafuudhaan firoottan isaanittis bilbilanii Tashaaleen manatti hin galle jedhanii isaanitti himuudhaan reenfi isaanis karaa irraa akka argame poolisiin kan bira ga'e yoo ta'u qorannoo isaa jalqabaas haadhuma manaa isaa irraa jalqabuun beeksifame. Qorannoo boodas ishee dhumti namoota biroo waliin ta'uudhaan akka ajjeesiste amanteetti jechuudhaan BBCtti himani. Kanaafuu sababiin ajjeechichaas maalidha kan jedhuuf atileetii Bassuu fi abbaa manaa ishee gidduu rakkoon kan uumamuu isaa dura gara seeratti dhiyaatanii sodaa isaanii qaamni dhiyeesse tokkollee akka hin jirree fi haa ta'u malee isaan gidduu walitti bu'iinsi akka ture abbaan alangaa ibse. Atileetittiin akka jetteetti akka nuti hin milkoofne anaa fi maatii koo irratti mura jechuudhaanis dubbatte. Kana malees wal dhabdeen qarshiidhaan wal qabatus isaan gidduu akka ture yakkamtuun kun ibsiteetti. Turtii gaa'ela isaaniitiin ijoollee kan hin qabne ta'us qabeenya hedduu kan horatan ta'aniiru. Kanas qorachaa kan ture manni murtii olaanaa Finfinneetti kan argamu ji'a amajjii guyyaa 9 bara 2015 murtii hidhaa umurii guutuudhaan ishee fi obbolaa ishee irrattis dabarseera. Yakkamtoonni lama garuu halkanuma sana waan badaniif eessa akka jiran hanga ammaatti hin beekamne. Haa ta'u malee barbaadamuu irrattis argamuu jechuun ibse. Egaa atileetiin kunis yeroodhaa gara yerootti sin ajjeesa jettee itti kakachaa akka turtes poolisiin qoratee bira ga'uudhaan BBCdhaafis gabaaseera.
Leenjisaan ishees akkana jechuudhaan dubbate. Atileetii Bassuun akkana gooti jedhee guyyaa tokko yaadee hin beeku. Gama atileetiinis abdii guddaa irratti kan ganne akka ta'ee fi wanta uumamee amanuu dadhabuusaas dubbate. Egaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti yakki akkanaa babal'achaa jiraachuun itti fufee jira. Abbaan manaa haadha manaa irratti, haati manaa abbaa manaa ishee irratti, haatis mucaa ishee irratti, mucaanis abbaa irratti yakki ajjeechaa akka babal'atu yeroo hundallee dhagahamaa jira. Kanaafuu gochi kun gocha biyya xureessuu fi tuffachiisuudha waan ta'eef gocha akkasii irraa of haa eeggannu jecha dhaamsa keenya isiniif dabarsuu jaallanna. Maatii gaddiitti galeefis jajjabina hawwina. Gara odeessa keenya kan biraatti isin dabarsina. Tibbanaa waldhabdee mana amantaa Ortodoksii keessatti uumameen barsiisonni fi amantoonni kanneen biroollee mana amantaa Ortodoksii hidhamuun isaanii kan yaadatamu yoo ta'u, baay'oleen isaanii kan turan yoo ta'us namoonni tokko tokko garuu to'annoo jala turuun isaanii hordoffiinis taasifamaa jiraachuun isaanii ibsameera. Guyyaa kaleessaa kanneen gallakkifaman keessaa barsiisonni fi amantoonni Ortodoksiin akka jiranis dubbatame. Isaan gidduudhaas barsiisaa mana amantaa Ortodoksii kan ta'e Miiretab Asaffaa dabalatee kan biroo imennaa fi jalatti kan dabalaman akkasumallee gaazixeessaa Yoosef Katama guyyaa kaleessaa hidhaarraa hiikamuun isaanii dhaga'ame. Egaa karaa sooshaal miidiyaa garaagaraa dhimma waldhabdee gara intaanetti geessuudhaan dargaggoonni tokko tokko hidhaa jala akka turanis kan yaadatamudha. Barsiisaa mana amantaa kan ta'e barsiisaa Miirataab qaamota biyya alaa jiraatan waliin ta'uudhaan nagaa booressuudhaaf yookaan ammoo walitti bu'insa uumuudhaaf osoo yaaluu argamuudhaan hidhamee akka tures daawwanneerra. Warreen kaan ammoo sooshaal miidiyaa irratti barreeffamoota maxxansuudhaan hawaasa gara intaanetti geessuudhaan yookiis gara intaane miira intaane keessa akka galan taasisuudhaan gaazixeessaa Yoosef ammoo miidiyaa Ortodoksii irratti abbootii amantaa affeeruudhaan gaaffii jeequmsa uumuu danda'an gaggaafachuu isaatiin hidhamanii akka turanis ibsameera. Jarreen kunis egaa hanga kaleessatti turanii kaleessa garuu gadi lakkifamuu danda'aniiru. Gurbaata ijoollee baadiyyaati haadha manaa fuudhee utuu yeroo dheeraa waliin hin jiraatin barumsaaf biyyaa ba'ee biyya alaa kana waggaa hedduu ture barumsa isaa fixatee gara biyyaatti deebi'e. Biyyatti yeroo deebi'u maatiin isaa baadiyyaa waan jiraatanii fi konkolaataan hin seenu karaa miillaan deemaa jira borsaa dugdatti baatee harkatti baate jaarsi biyyaa tokko itti dhufanii yaa ilma koo eessaa deemtaa jennaan abbabbaa ani barumsaafan biyyaa ba'ee waggaa hedduu biyya alaa ture barumsa koo fixadheen galaa jira lakkeeti nama barumsa fixatte hin fakkaattutti hin jedhe jaarsi gurbaan rifatee maal jechuu keessan jennaan waa sadii si hafe yaa ilma koo jedhan abbabba maal waa sadii kun jennaan waa sadii si hafe karaa sirrii dhiistee karaa xurree irra hin deemin waan singalchina keessa hin galin jedhan jarjartee murtiin furatin kana sadan yoo barte ati dhugumaan hayyuudha nagaan deemee dheeyye gaggeessa jaarsi gurbaan ammas utuma karaa deemu namoota meeshaa harree fardatti fe'anii karaa deeman argee isaanii wajjin wal dubbise meeshaa isaa harkaa fuudhanii harree isaanitti fe'anii utuma deemanii xurreedhaaf karaa sirriin waliin dhufe jarri karaa irraa jallatanii asiin deemna gaafa jiran gurbaan waan jaarsi ittiin jedhe sun yaadatee karaa sirrii dhiistee karaa xurree irra hin deemin lakkii ana asiin hin deemu karaadhuma sirrii kana irra hin deemaa jedhan egaa nuti asiin deemna meeshaa kee hoo'anii meeshaa isaa itti kennanii gurbaan meeshaa isaa amma dugdatti fe'atee utuma karaa deemaa jiru hin turre sagalee jaraa dhage shiftaan jaratti dhufee saamtee ajjeestee bira dabarte. Gurbaan akka kanaan lubbuun isaa hafe utuma karaa deemu aduun itti dhi'ee mana guddaa tokko mana nugusaa argee itti ol gallee maaloo na bushaa jedheen gaardonni dhaqanii nugusaan keessummaa dhufe akkam goona jennaan dhaqaa mana sana keessatti bulchaatti hin jedhan mana namni keessatti ajjeefamu reeffi namaa lafeen namaa keessa jiru keessa dhaqanii gurbaa kaan gurbaan maal kun jedhee gaafachuudhaaf ga'e waan singalchina keessa hin galiniin gorsi jaarsaatti dhufe callise amma dhufanii haasa jedhuun tole jedha. Ammas dhufanii haasa tole jedhan callisa nugusi gaardota kana waame akkam tokko dubbatu jedhe egaa gurbaan kun hayyuudha fidaa jedhee nugusi ofitti waame agartaa reeffi mana sana keessa jiru namoota waan isaan hin galchine keessa galantu ajjeefamee jira ati immoo hayyuudha amma waa tokko hin jenne asuma bulchidanii siree afanii fi nyaata kennanii fi bulchanii ganama meeshaa isaa farratti fe'anii fi geggeessan. Deemee gurbaan naqee mana isaa bira gaafa ga'u haati warraa isaa gurbaa dargaggeessa tokko oobdii keessaa waliin qabdi. Aaree haati manaan koo dhiira biraa manatti galfatteere ulee fuudhee dhaquu dheetu
jarjartee murtiin fudhatin gorsa jaarsaa dhagee dhiise gurbaan. Galgala irbaatee dhufe utuma ta'anii waliin nyaatanii gurbaanis haati warraas ta'anii waliin nyaatu haati warraa hin barree jetteen hin barre eenyudha jennanii mucaa keessan gaafa biyyaa baatan garaatti dhiistanii deemtantu dhalateedha. Wayyuu mucaa koorratti tarkaanfii fudheen hoolee gorsa jaarsaatu na hambisee jedhe guyyaadhaan. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayitaawaa Kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaallatan yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne kanuma hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii Sagalee Kiristiyaanotaa ta'ee Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe godhachuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina. Like share gochuudhaanis yaada keessan ammoo komentii irratti nuun qooda. Odeeffannoowwan keenya barreeffamaan afaan Oromoon argachuu kan barbaaddan karaa fuula weebsaayitii keenya www.christiannewsethiopia.com Chrome irraan seenuudhaan argachuu ni dandeessu. Sa'aatota muraasa booddee odeeffannoo kiristaanummaa biyya keenya ilaallatu gara biraatiin hamma deebinee ol arginutti turtiin gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.